Nageenya rarrii fayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bakka faala jirtan hundumatti isiniif haa baay'atu. Baga Waaqayyo Waaqa jiraataan ol waaqa irraa isin gargaaree dhaloota guyyaa har'aa kana fuula waaqa duratti deebuu danda'u Waaqayyo isin taasise. Ayyaanni Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Barri jireenya keessanii isiniif haa eebbifamu. Waaqayyo karaa ajaa'ibsiisaa fi dinqii ta'een hunda keenyaa nu eege. Hunduma keenyaa nu gargaaree fuula isaa dura mana isaa keessa bobaasaa jala deddeebinu Waaqayyo carraa nu kennee asiin nu baasee jira. Baga gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ilma Waaqa jiraataatiin gargaaramtanii eeggamtanii yennaa kanaaf sa'aatii kana dhaqqabdan isin jechuu barbaada. Inni na gargaaree inni isin gargaaree Waaqayyo Waaqarraa haa eebbifamu. Tajaajilli keenya akkasumaan waan tajaajilluu miti waan qabanne tajaajilluu qabna. Gooftaa qabanne tajaajilla maqaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos haa ulfaatu. Egaa har'allee ani guyyaan har'aa guyyaa waaqeffannaa keenya isa idileeti. Guyyaa jireenya keenya waaqa walitti dubbannu waaqa walitti haasofnu yennaantu yennaa fuula waaqayyootti barbaadannu waaqayyo inni nu gargaarate inni nu tubatee armaan nu gaate maqaan isaa waaqa lafarratti isaaf haa ta'u galanni isaaf haa ta'uti. Inni si gargaaree na dhaabee si dhaabe waaqayyo ulfinna bara baraa ulfinna jiraataa haa fudhatu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ol waaqarraa nu gargaaree mana isaa keessa bobaasa jala fuula isaa dura nu dhaabee jira. Waaqayyo inni si dhaabee inni si gargaare waaqaaf lafarratti galataaf ulfinna irraa hafaa haa fudhatuuti. Amiin. Haleluuyaa. Sagantaa keenya irraa dubbii waaqayyoo macaafa Iyyoobii boqonnaa tokkoof keessaa luqqisii muraasa boqonnaa lama keessa illee akkasuma kaan immoo boqonnaa 42 isa dhumaa keessaa dubbisee isi eebbisee ka'ee gara sagantaa har'aa isiniif bana. Akkasidha. Boqonnaan tokko lakkoofsa 12 akkasidha. Waaqayyo immoo seexanni ijoollee waaqayyoo waliin fuula waaqaa duratti walitti qabamee jennaan waaqayyo seexanaan akkas jedheen. Waaqayyo immoo seexanaan kunoo wanti inni qabu hundinuu yaa seexanni Iyyoob kasasne fuula waaqaa duratti Iyyoob dhagarteetta jedhee waaqayyo seexanaanii yennaa dhagaree beektaa Iyyoobiin kun wanni si waaqessu wanni si waaqa inni jedhuufi waa hundaa waaqa isa eebbichee fi eebba kana dhaggaa sila Iyyoob akkamitti si waaqachuu danda'a. Ati waa isa eebbicheef horii waa isa eebbicheef qabeenya waa isa eebbicheef Iyyoob sila akkamiin si kaasuu danda'a. Kanaaf mala Iyyoob ati qabeenya kana tokkocha isaa irraa dhidhiche atorraa fudhatte ati harka duwwaa isaan burteeti Iyyoob ko adda baaba innama si kaadu jedhee waaqaan. Jennaan waaqi akkas jedhaan waaqayyo jedhe waaqayyo seexanaan kunoo wanta inni qabu hunduma harka kee keessa jira harka keetti kenneera. Iyyoobitti garuu quba kee hin buusin jedhe. Kana booddee seexanni fuula waaqaa duraa ba'e. Fuula waaqaa duraa ba'e maan godhe seexanni fuula waaqaa duraa ba'e waa inni qabu horii inni qabu ijoollee inni qabu ulfina waa hundumaa irraa fixe. Iyyoob kophaasaa haadha manaasaa walii hafe. Kophaasaa haadha manaasaa walii hafe. Uumamaa horii isaarraa dhumate ijoolleen 10 qaba ijoolleen 10 irraa dhumte. Wanni cufti irraa dhumate እሱና ሚስቱ ብቻ ቀሩ ማለት ነው። እሱና ሚስቱ ብቻ ቀሩ ማለት ነው። Kana booddee seexanni fuula boqonnaa lamaaf lakkoofsa torbaatti kana booddee ammallee guyyaa biraa ammallee fuula waaqa duratti deebi'e. Gaafa ijoollee waaqaa walitti deebitu guyyaa biraa fuula waaqa duratti deebi'e ammallee. ማለፍ እና ኢዮብ ታገሰ በቃ እስከ መጨረሻ ምንም እግዚአብሔር ሰጠ እግዚአብሔር ነሳ እግዚአብሔር ይመስገን እንጂ ዋገዲሱ ሱን በርባን አቺ ከነቦደ ሰይጣን ፉላ ዋቀዮ ዱራ ባኤ አዴሜ ከነቦደ ሰይጣን ፉላ ዋቀዮ ዱራ ባኤ አዴሜ ኢዮብን ፋና ሚላ ኢሳቲ ሀማ ጉቤ መታ ኢሳቲቲ ኢታ መዳኡን ኢርኩቴዳ ኢታ መዳኡን ሩኩቴ Eessarraa kaase gubbaa mataasaarraa gubbee mataasaarraa kaasee akka qeenca miila isaati minum malqarra latiin ማለት ነው ለኢዮብ ኢዮብ wanni takkatti wanni Iyyoobitti hafe takkaan hin jirtu waa hunda jalaa rukuta akkas jedhan እንደውም አማርፋን ሰይጣንም ከእግዚአብሔር ፊት ወጣ ሰይጣንም ከእግዚአብሔር ፊት ወጣ ኢዮብንም ከእግሩ ጫማ ጀምሮ እስከ አናቱ ድረስ በክፉ ቁስል መታው ስጋውንም ይፍቅበት ዘንድ ገል ወሰደ በአመድም ላይ ተቀመጠ እጀዳ
ምስቱም አሁንስ ይበቃሃል፣ ፍጹምነቴን ይዘሃል እስካሁን ድረስ እግዚአብሔርን ስድብና ሞት አለችው። ሄዳ ቀጥtti fufa. Iyyoobi seexanni fuula waaqaan iyyoobi koo bakka nagaa isaa kan ta'e fayyaa isaati womaa isaan tuqanne sila maaf si yakkaa jedhe akkas ta'e nan bakka beenuti fayyaa isaan tuqini jireenya isaan tuqini lubbuu isaan tuqini foo isaarraa garuu waan barbaade raawwadhu jedheen. Seexan achii waaqa duraa bahe. Kana booddee seexanni fuula waaqayyo duraa baheedha. Adeemeedha. Iyyoobi faana miila isaatii hamma gubbee mataa isaatiitti dhiita mada'uu rukuteedha. Dhiita mada'uun dhaayima mattaa bakka fuqqu silmatta malata. Niitiin isaa mataa isaa haati manaa mataa isaa maal jette bakka si geetti jette naaf Iyyoobiin. Si geetti ati waaqa arrabsiiti maan ta'e du'i jette. Du'i jette. Du'i bakka si giyaa jette. Lakkoofsa boqonnaa tokkoof lakkoofsa 21 akkas jedha. Achumaanis qullaa koo garaa haadha kootiitii bahe qullaa koos biyyootti nan deebi'a. Waaqayyotu na kenne waaqayyotu fudhate maqaan waaqayyoo haa eebbifamu. Horii isaa qabeenyi isaa ijoollee isaa marri mututti itti dhaabbatatteen duuba qullaa koo garaa haadha tiyyaa keessa bahe qullaa koo gara biyyootti nan deebi'a. Waaqayyo naa kennee ture waaqayyo narraa fudhateera. Maqaan waaqayyoo haa eebbifamu. Kana hundumaa keessa Iyyoobi yakkine daba hojjetee jedhes waaqayyo hin hadheessine. Egzaabirin albaddalan bakka kana hundumaa keessa Iyyoob kana ta'e waaqan gaddisiisne. Boqonnaa 2 lakkoofsa irratti Iyyoob garuu isheedhaan haadha manaa isaatiin du'i kasaan jette ifijjeessa kasaan jette maaf akkasuma bakka waaqi sin ga'u amanamummaan sin geettu hagayoomii obsitee amanamtee jiraatta bakka amanamummaa keetiif ati waaqa gargari baa jettee naani. Ati akkuma dubartii gowwaa dubbattu dubbattaa jedheen. Ati akkuma dubartiin gowwaan dubbattu dubbattaa. Wanta gaarii waaqayyo harkaa hin fudhanna. Wanta hamaas immoo hin fudhannuure jedheen jedha. Kana hundumaa keessa Iyyoobi waa dubbatee hin yakkine. Kana hundumaa keessa Iyyoobi waa dubbatee hin yakkine. Albaddalan bakka waaqayyo waaqayyooti waa dubbatee hin yakkine. Ati akka dubartiitti gowwummaa dubbattu kan dubbatta jedhanii isaatiin. Waaqayyoorraa wanta gaarii yoo sila fudhanne waa hamaan fudhannuure. Wanna hamaan fudhannuure. Kana hundumaa dubbata Iyyoobi waaqa hin yakkine. Ilaala. Iyyoob qormata inni qorame ilaala. Qabeenya isaa dhabe. Ijoollee isaa dhabe. Horii isaa dhabe. Waa hundaa dhabe. Waa Iyyoobi waaqayyo naa kenne. Waaqayyo fudhate. Maqaan waaqayyo haa ulfaatu. Angaraa qullaadha garaa haadha bahe. Akkasuma qullaa gara biyyoota naa deema. Horiyaan qabadhee deemu hin jiru. Ijoolleen qabadhee deemu hin jiru. Qabeenyaan qabadhee deemu hin jiru. Foon kiyya qofa gara biyyoo deema. Maqaan waaqayyo haa ulfaatu jedhee waaqa isaatiif ulfinna kenna. Ilaala ka obsa Iyyoobii, amantii Iyyoobii, akkaataa Iyyoobii fuula waaqayyo duratti deddeebi'aa ture. Kana hundumaa keessa Iyyoob baa hin taane waaqayyo daba hojjetee waaqayyo miidhee waaqayyo hadheessuun barbaanne jechuudha. Haati manaasaa Iyyoob bakka du'ii si geettee ati jennaan akkasii mucate dubartoota boosiyaa keessa ati si takkatti dubbii gowwummaa akka dubartii dubbattu ta'an dubbii gowwummaa dubbatta. Waaqarraa beektaa waan dansaa waan gaarii fudhannee turre waa hamaa eentu nu fudhatare waa hamaa fudhachuun qannuure jedhe. Waa hamaa fudhachuun qannuure laaltaa waan gaarii waaqarraa fudhannee turre መልካም ነገር ከእግዚአብሔር እኮ ተቀብለን ነበረ. Wanni gaarii fudhannee turre eebbifannee turre qabeenya guddaa qabnu turre yoo xiqqaate horiin keenya wal dabalame gara 10,000 takkaa gahaa ture ijoollee 10 qabnu ture sun waan gaarii waaqni nuu kenne eebba waaqni nu eebbise. Amma waa gaafa waa hamaan nu rukkute gaafa hamaan gara keenya dhutte hamaa hoon fudhannuure jedhe. Waa gaddisiisuu hin barbaanne hin gaddisiinyelle. Adosi teeti anoota teeti akkam taanaa gaaffii jechuudha. Egaa asirraa ka'ee boqonnaa 40 zallaleeti boqonnaa 42 yoo dhaqee boqonnaa 42 lakkoofsa 2 irratti akkas jedha. Ati waan hundumaa gochuu akka dandeessu nan beekadha waaqa. Ati waa hundaayyuu gochuu akka dandeessu nan beeka. Akeeka keessa karaatti akka hambisne nan beeka.
akeeka kee karaatti kana hambisuu hin jiru. Waan hundumaa gochuu dandeessa. Waan barbaaddachuu dandeessa. Nama sirreessuu dandeessa. Nama miidhuus dandeessa. Fayyisuu dandeetta. Dhukkubsachiisuu dandeetta. Hiyyoomsuu dandeetta. Duroomsuu dandeetta. Waa hundaayyuu ati gochuu ni dandeessa. Akeeka kee dura dhaabachuu kan danda'u tokkollee hin jiru. Akeeka waaqaa dura dhugaanuu kan dhaabachuu danda'u hin jiru. Obsa Iyyoob ilaala. Qormaata biyya lafaateetti dhufe laala. Qormaanni seexanni qabateetti dhufe laala. Haala seexanni Iyyoob itti barbaadu laala. Haala seexanni Iyyoob itti ari'atu laala. Iyyoobiin fuula waaqaa duratti qulqulluu ta'ee argamuu isaa seexana aarseera. Nama biraan aarsuu dhabuu danda'a. Seexana garuu aarseera. Seexanni akka maleetti aareera. Seexanni akka maleetti gubateera. Seexanni akka maleetti bilinjaa'eera. Itti bibbilinjaa dhaqee seexanni jechuudha. Bibbilinjii seexanaa bakka humna Iyyoobiiti ol silaa qabee dallaalla. Garuu seexana humna Iyyoobiiti ol ta'uu hin dandeenye. Iyyoob obsee waaqa isaa eegate. Iyyoob tasfaa alqorate. Iyyoob abdiin kutanne dhiiroo. Obsee waaqa isaa dhumarratti immoo waaqa obbolee hiriyoonni isaa dhutteeletti faraddee ati koo waaqa yakkiteerta ati qulqulluuf hin jetta ati akkanaaf hin jetta ammallee fuula waaqa barbaadi gara waaqaa deebi'i waaqa gaasan gara keessatti gara kee deebi'uu danda'a si fayyisuu danda'a ittiin addeennaani bakka Iyyoob dhiicha bira deemte jarri. Namni Iyyoobii hubatan jiru. Namni hiriyoota isaa bakka namni jaalatu namni gaafa inni qabeenya qabu isa jaalatu namni Iyyoobii hubate hiriyoonni isaa sadiini namni isa hubatan jiru. Namni jecha hamaa hundi jecha hamaatti dudubbataa turan. Hundi akka inni ati badii qabda ati akka qabda yakka hojjetteerta kanaaf waaqessi adabeera sababa yakka keetii waaqessi adabe isaan jedhaan. Sababa badii ati qulqulluuf hin jetta ati akkamii fuula waaqa dura qulqulluuf hin jetta waaqi bakka sababa badii kee namni Iyyoobii hubatan jiru namni Iyyoobiin qalbeeffatan jiru itti faradaa turan Iyyoobitti. Itti murteessaa turan Iyyoobitti. Hiriyoonni isaa hubanne namillee isaa hubanne seexanni garuu isa qoru jira. Isaaf waaqa akkas yaada isaaniitii akka jecha isaaniitii Iyyoob waaqaan gargarii baa ture waaqa lola ture waaqa mufata ture garuu Iyyoob noo kanaaf Iyyoob achiin duuba boqonnaa 42 ati waan hundaa gochuu akka dandeessu nan beekan. Akeeka keessa karaatti kan hambisu hin jirudha. Lakkoofsa irratti akkasidha. Ani waa'ee kee dur gurraan dhaga'eera. Amma garuu ati anatti mul'atteetta. Anuma mataa kiyyaan mul'atte amma. Akka durii kaan gurraanii miti kan dhaga'e. Duri gurraan dhaga'e. ሁሉን ታደርግ ዘንድ ቻይ እንደሆነ ሀሳብም ይከለከል ዘንድ ከቶ እንደማይቻል አወቅሁ። ያለ እውቀት ምክርን የሚሰውር ማን ነው? ስለዚህ እኔ የማላስተውለውንና የማላውቀውን ድንቅ ነገር ተናግሬአለሁ። እባክህ ስማኝ ልናገር እጠይቅህማለሁ አንተም ተናገረኝ። መስማትንስ በጆሮ በመስማት ሰምቼ ነበር፣ አሁን ግን በዓይኔ አየች። ስለዚህ ራሴን እንቃለሁ፣ በአፈርና በምድር ላይ ተቀምጬ እጸጸታለሁ። Iyyoob kana hunda keessaa gama waaqayyo fuulduratti bakka waaqayyo gaddisootu barbaadani waaqayyo gaafa inni si gaafadhaa deebinaa deebisee waaqaan jedhu Iyyoob koo asiin dura dhaga'ee ture waan keeti marroota dhaga'ee ture amma garuu hidhatiyyaan dhaggeera amma be'an si gaafadhaa wanaa deebisi dhuguma mi'aati nal'ee dubbadhe angurra kiyyaan dhaga'ee ture dhageettammaa guyyaa kiyyaan dhaga'ee ture amma garuu hidhatiyyaan si dhaggeera an kanaaf mataa kiyyaa hin tuffadha raasanii ni qalloo biyyeef daaraa gubbaa ta'e ka'eeti ani araara galaa dhiifama galaa ጩቦትያት ይፈማጋላ እጸጸታለሁኝ አፈር ላይ ተቀምጬ አመድ ላይ ተቀምጬ እጸጸታለሁኝ ጀዳ ኢዮቤቹ achiin duuba waaqii gara warra hiriyoota isaa dhufee ka'edha qayyoo araarfadha dhaqabeena inni aarsaasni haa hojjetu angaafa san gaafan aarsaasni hojjete maa isinii deebi'ee ka isin yaadadha isaaniin jedhe Iyyoob boqonnaa 42 lakkoofsa irratti akkas Iyyoob firoota isaatiif waaqayyoon erga kadhatee booddee Iyyoob hiriyoota isaatii waaqayyoon kadhatee waaqayyo qabeenya isaa iddoo duriitti in deebisee fi wanti inni qabu tures dachaa 2 hamma ta'utti in dabalameef. Bakka eega Iyyoobii fatanaa kana hunda qormaata kana hunda keessa qaxxaamuree obsaa keessa qaxxaamuree እግዚአብሔር ተመለሰና ኢዮብን አሰበ
Eeyyoobi hiriyoota isaatiif waaqa kadhatee waaqarraa araarsee achiin duuba qabeenya Iyyoobii isa iddoo isaatti qabeenya Iyyoobii waaqa iddoo isaatti deebisee bakka deebisee fi waa inni kanaan qara qaba ture isaa hundumaayyuu waaqi dachaa godhee dabalee fi ergasii obboloonni isaa obboleettonni isaa warri duri isa beekanis hundinuu gara isaa dhufanidha. Mana isaattis buddeena isa wajjin nyaatanii wanta hamaa waaqayyo isatti fidee ture hundumaaf isaaf gadduu isaanii mul'isanii isa hin jajjabeessanidha. Adduma addaanis meettiif amartii warqee hin kennaniifidha. Waan si ajaa'ibaa obboleettonni isaa, obboleessonni isaa, obboloonni isaa, obboleettonni isaa warri duri isa beekaa hundinuuti amma eega Iyyoob fayyee gara isaa dhufan. Eega Iyyoob fayye, eega Iyyoob nagaa horate, eega Waaqa Iyyoob yaadate, eega Iyyoob qabeenya horate, eega Waaqa Iyyoob eebbise namni gara mana isaatti buddeena isaa waliin nyaachuuf dhufan. Warri dur gara isaan dhufe, warri gaafa rakkinyaa gara isaan dhufe, warra gaafa Iyyoob rakkinaaf dhibee keessa jiru, cinqii keessa jiru, gaafa Iyyoob okkotee fudhatee galee okkotee cabaa okkotee galii fudhatee ka'ee cabaa okkotee fudhatee ka'ee qaama isaa itti hooquun gaafa raammuun qaama isaarraa yaatu gaafa corroqti qaama isaarra qaamni isaa nafni isaa corroqee gaafa cinqii keessa Iyyoob jiru kan obboleettonni isaa obboleessonni isaa kan dhiiraatii kan dubartii warri dhufe isa waliin buddeena nyaatanii gaafa Iyyoob fayye gaafa Iyyoob qabeenya horate gaafa waaqayyo Iyyoob eebbise deebanii isa waliin dhufanii buddeena nyaatan eeganni fayyee dhufanii isa jajjabeessuu barbaadan jechuudha. Eeganni fayyee isa waliin dhufanii buddeena nyaatan eeganni fayyee eega waaqa hamaa waaqitti fide san jalaa Iyyoob hundumaa jalaa fayyee gadduu isaanii isatti mul'isan jechuudha. Eega san gadda isaaniitti dhufan gaafa Iyyoob gadda keessa jiru mate eega Iyyoob gadda keessa baheen duuba nama beeka nami gaafa ati gaddituu mate gaafa ati rakkattuu mate gaafa ati rakkina keessaa baate wayni akkas teetee turte bakka baga waaqayyo as keessaa si fayyisee baga waaqayyo as keessaa si baase siin jedha gaafa san namni waaqa si kadhate jiraachuu dhabuu danda'a jechuudha. Achiin duuba eega Iyyoob fayyeen duuba meettii fidanii dhufanii warqii fidanii dhufanii ዝና addunyaa kana akkas jechuudha. Yaalam ዝና እንደዚህ ነው. Iyyoob eega fayyeen duuba Iyyoob eega nagaa godhateen duuba Iyyoob eega tasgabbaa'ee taa'een duuba namni waa warqiitii yaadata waa meexxii yaadata namni jechuudha. Waa amartii yaadata jechuudha namni. Waaqayyo bara jireenya Iyyoobii gara isa booddee Waaqayyo bara jireenya Iyyoobii isa gara booddee isa gara duraa caalaatti in eebbiseedha. በቃ እግዚአብሔር ለኢዮብ የቀረውን ዘመን የቀረውን ጊዜ ባረክለት። ኢዮብ ሆሎታ kuma 14 kuma 7 kuma 14 gaalota 3 gaalota 6 qotiyyoo ximdii 500 qotiyyoo ximdii 1,000 harroota dhaltuu 1,000 kuma 500 1,000 waaqayyo jireenya isaa dachaa godhee eebbiseef. Maaf waaqayyo Iyyoobii eebbisennaa jettane waa Iyyoobii bakka waaqi isa kaayetti argame bakka waaqi isa barbaadutti argame Iyyoobii bakka lafa waaqi isa eegutti argame Iyyoob እግዚአብሔር እሱን በሚፈልግበት ስፍራ በሚፈልግበት ቦታ ስለተገኘ እግዚአብሔር አምላክ ማንን ባረከው ብትል ኢዮብን ባረከው። ኢዮብ የተባረከው በእግዚአብሔር እሱን በሚፈልግበት ቦታ ስለተገኘ ነው። ባይገኝስ ኖሮ የለም በረከት። አሁንም እላችኋለሁ እግዚአብሔር እናንተን በሚፈልግበት ቦታ ተገኙ። ከእግዚአብሔር ስር ሮጣችሁ ተቅበዝብዛችሁ አትሩጡ። እቺ ዓለም ሰዎችን ማሯት ሰዎችን በእግዚአብሔር ፊት እንዲቆምና እግዚአብሔር በሚፈልግባቸው ቦታ እንዲቆሙ እንዲቀመጡ እግዚአብሔር እንድጠብቁት አትፈቅድም። ዓለም አትፈቅድም። እናንተ ግን እግዚአብሔር እናንተን በሚጠብቅበት ቦታ እግዚአብሔር እናንተን ባስቀመጠበት ቦታ ቁጭ ብላችሁ እግዚአብሔርን ጠብቁት። ኢዮብንና ሔዋን አዳምንና ሔዋንን እኮ ከበረከት ስፍራ ከጀነት ያባረራችሁ ያስወጣችሁ እግዚአብሔር እነሱን ባስቀመጠበት ስፍራ ባለመቀመጣችሁ የተነሳ ነበረ ከኤደን ገነት ተባረሩት የተሰደዱት ማለት ነው። እግዚአብሔር አትብሉ ያሉትን ስለበሉት ነው። እግዚአብሔር አታደርጉ ያሉትን ስላደረጉት ነው። በማን በሰይጣን ተታሎ ማለት ነው። ዛሬም እቺ ዓለም እናንተን ለማታለል እኔን ለማንጣለል አንተን አንቺን ለማታለል የማታደርገው ነገር የለም። ያንን የምታደርገው ነገር ደግሞ ለምንድነው ታውቃላችሁ? የእናንተን በረከት ለመብላት ነው። የእናንተን ሰላም ለመብላት ነው። የእናንተን እረፍት ደስታ ለመብላት ነው። እናንተን ለማስከሰር ነው ዓለም ሁልጊዜ የምትተጋው።
ስለዚህ በእግዚአብሔር ፊት ጸንታችሁ ትቆሙ ዘንድ የእግዚአብሔርን በረከት ትበሉ ዘንድ እኔ እላችኋለሁ። ኢዮብ fuula waaqa duratti akka waaqi isaan jedhes akka waaqa isarraa eegu ta'e qabeenya dhabee horii dhabee nama dhabee ilmaan dhabee waa hunda dhabee inni haati mana isaa qofaaf qofti hafane jennaan Iyyoobi waaqayyo naa kenne waaqayyo narraa fudhate maqaan waaqayyo haa ulfaatu jedhe. Asii waaqayyo akkan jedhe asii waaqi maaf waan kana narra godhe dhee waaqa irratti hin gungumne waaqayyo jecha takka Iyyoob waaqayyo gaddisiisuu hin barbaanne. በአንድ ቃል ኢዮብ እግዚአብሔርን ማሳዘን አልፈለግም፣ አላሳዘንም። አቺ ሴጣን ጋፍ ካው ፉላ ገምቶ ተዋቃቴፍ waaqa dura walii waaqa dura dhiyaatennaan Iyyoob dhagartan Iyyoob ikkoo ati feettan nagaa isaa argiteetta fayyaasaa jira nyaatee unaaraa wanni inni maqaa isa cinqu hin jirtu maafennaan qabeenyi lafarraa kana isaan barbaachine duruu beeka gara kee akka dhufuun beeka kanaaf ikkoo obseesi eegatan adu qabi fayyaa sarratti ati waan takka goote Iyyoob adda si irra sedeen kana barbaaddeef lubbuu isaan tuqin dafii waan barbaadde dhaquu dandeettennaan dhaqee ka'ee corroqa hamaan dhibee hamaan dhaqee isa rukute jechuudha. Dhibee hamaa dhaqeesse isa rukute seexan Iyyoobi. Dhibee hamaan madaa hamaan madaa miilaa qabee hamma mataa isaatti hamma morma isaatti hamma gateettii isaatti hamma miila isaa qanca miila isaa irraa kaasee haga mataa isaatti Iyyoobi maan irra rukutame madaa irra rukutame madaa iita madaatti irra rukutame bakka fuu qusiltamatta. Garuu Iyyoobi ammallee waaqarraa waan gaarii fudhanne waa hantuulla waaqamarraa fudhanne bakka waaqa galanne sii ga'ude waaqarraa waa dansaa fudhanne irraa Iyyoob taarikii ko በጣም የሚገርመው raammoo qaama isaa keessaa corroqa nama isaa irraa gadi harcaatu namni isaa corroqee nama isaa corroqa isaa harcaatu corroqti sun lafa buuta kasiin duutu hin barbaadu ofirraa ajjeesuu hin barbaadu ofirraa harcaasuu hin barbaadu. ብቻ ግን በእግዚአብሔር ፊት ጸና፣ በእግዚአብሔር ፊት ታገሰ፣ እግዚአብሔርን ጠበቀ። እግዚአብሔር እሱን በሚፈልግበት ቦታ፣ እግዚአብሔር እሱን በሚጠብቅበት ቦታ ተገኘ። እናንተም ወንድሞችና እህቶቼ እግዚአብሔር እናንተን በሚጠብቅበት ቦታ፣ በሚፈልግበት ቦታ እግዚአብሔር እናንተን ሊባርክ በሚፈልግበት ስፍራ ተገኙ። ከዛ አትነሱ፣ ከዛ አትውጡ፣ አትቅበዘበዙ። olii gadi hin fiigina tasgabbaatee bakka waaqayyo isin eegutti waaqi gaafas hin bakka turte bakka keessan turtan bakka waaqi nu eegu gaafa turre waaqi dhufee nu eebbisa እግዚአብሔር መጥቶ ይባርከናል ይለውጠናል እግዚአብሔር ያኔ olii gadi hin fiigina tasgabbaa fuula waaqa duratti yaa tasgabbaa fuula waaqa duratti yaa waaqayyo dura olii gadi fiigna mataa raanya as fiigna achi fiigna gaafa isa eebba waaqara gungumna. Iyyoob maa waaqaratti hin gungumi isi rakkinni Iyyoob bira dhaqqabe dhugaa eenyura dhaqqabeera. Dhiphinni Iyyoob bira dhaqqabe dhugaa eenyura dhaqqabeera. Sira dhaqqabee beeka anarra dhaqqabee kanarra dhaqqabne aduna dhaqqabe danda'e obsa waaqni nu haa gargaaruuti. Waaqni nu haa gargaaruuti dhugumaanu. Kanaaf Iyyoobi fuula waaqa duratti obsee waaqa isaa eegatee jennaani waaqi isa eebbiseedha. Waaqi isa eebbiseedha. Iyyoob eebbifameedha. Horii isaatii eebbifameedha. Qabeenya isaa dachaa eebbifameedha. Qabeenya isaa ka durii caalaa waaqi dachaa godhee isaa deebisee fedha. Ijoollee 10 horateedha. Egaa Iyyoob eebbifameen duuba warri kaleessa isa dagate hundinuu bakka Iyyoobin du'aa warri eegaa ture. Iyyoob amma namni isaa corroqaheera, mataa isaa corroqaheera, qeenci isaa corroqaheera, miilli isaa corroqaheera, qaamni isaa wanni jedhamu hundi karaa namitti bu'eetti siquun qabu, qaamni isaa foolii dha'ee ajaa'eera. Mana Iyyoob jiru silaa foolee fukaraa seettuun qabdu maaliif ennaa raamoon hamaa madaa hamaa rukutee jira. Iita hamattu irraa yaa'a, minaalbaata dhiigatti irraa yaa'a, minaalbaata dhullaa irraa yaa'a, minaalbaata waan irra amala adda addaatu irraa gadi yaa'a. Fooliin jiraachuu dandeetti bara san namni Iyyoobis siqee Iyyoob jajjabeessu hiriyoonni inni qaba jedhu martinuuti dhiisanii biraa deeman akka Iyyoobitti lolanii akka Iyyoobin gorsanii akka Iyyoob jajjabeessanii dhiisanii biraa deeman. Waaqa garuu Iyyoob biraa dhiisee hin deemne. Waaqa obboleessa kiyya akka namaa kaan dhiisee si biraa hin deemu. Waaqi gatee si biraa hin deemu. Bakka ati deemtu si waliin ta'a. Bakka ati deemtu si waliin ta'a. Kanaaf bakka Waaqayyotti si kaa'ee isaaniin obsii Waaqa eegadhu. Gaafa isaa Waaqi si eebbisa. Eega isaa obboleettonni isaa obboleessonni isaa warri dura isa beekaa hundinuuti warqii qabatanii meettii qabatanii qabeenya qabatanii buddeena isaa waliin nyaachuu buddeena qabatanii qaanee isa jajjabeessu eeganni fayyee isa jajjabeessuu dhufan nama waan ta'aniif
Waaqayyo garuu akka namaati miti. Gaafa ati rakkina keessa jirtu si waliin jira. Gaafa ati ariisaa keessa jirtu si waliin jira. Gaafa ati dhiphina keessa jirtu si waliin jira. Si'iif waaqayyotu gargari baasuu danda'a. Wooma gargari baasuu danda'a. Kanaaf fuula waaqatu tobsaa waaqayyo gadda. Waaqayyo bara jireenya Iyyoobii isa gara booddee Waaqayyo jireenya Iyyoob isa gara booddee isa gara duraa caalatti eebbisee Iyyoob hoolota maqaa Waaqayyo achiin duuba eeganni kana hunda keessa qaxxaamureen duuba jireenya isa gara booddee isa gara duraan dabree caalaa Waaqayyo dachaa godhee eebbisee እግዚአብሔር ባረከለት ijoollee 10 ijoollee dhiiraa 7 ijoollee dubaraa 3 qabeenya horii qabeenya qotiyyoo qabeenya hoolotaa qabeenya re'ootaa qabeenya gaalotaa qabeenya harrootaa Waaqayyo bakka waa hundaan dachaa godhee isa eebbise. Dachaa godhee isa eebbise. Hoolota 14,000 duraan 7,000 ture. Cimmaati qotiyyoo 500 qaba ture 1,000. Harroota dhaltuu 500 qaba ture harroota dhaltuu 1,000. Gaalota 3,000 qaba ture gaalota 6,000. Bakka waaqi waan maraa isa eebbise እግዚአብሔር ባረከው። እግዚአብሔር በእጥፍ ባረከው። እግዚአብሔር በእጥፍ ባረከው። ወንድሜ እህቴ፣ የኔ ቤተሰቦች እግዚአብሔር እንዲባርካችሁ ትፈልጋላችሁ? እግዚአብሔር እንዲለውጣችሁ ትፈልጋላችሁ? በረከት ትፈልጋችሁ? እግዚአብሔር እናንተን በሚጠብቅበት ስፍራ በሚፈልግበት ስፍራ ተገኙት። ስደት ይምጣ፣ በረከት መከራ ይምጣ፣ ሁሉ ነገር ይምጣ፣ እናንተን የሚያሳድዱ ነገሮች ይምጡ ይብዙ። እናንተ ግን እግዚአብሔር እናንተን በሚፈልግበት ስፍራ እንደሚፈልጉ ሆናችሁ ተገኙ። ከዋቅ ሲንበርባዱ አርገማ ኮልባ ዋቃ ማሎ ኤብ ጋፍሳ ዱፌስን አርገታ ጋፍሰን ኤብፈንተኒ መን ኬሰኒ ኤብፈማ ዳልቲ ኬሰኒ ኤብፈንቲ ፊቻን ኬሰኒ ኤብፈማ ታጃጅል ኬሰኒ ኤብፈማ wanni isin qabdan cuftinu eebbifamtee eebba barbaaddan taanaan akkas ta'a. Bakka Waaqayyo isin barbaadutti argamaa. Waaqa jalaa kaatanii olii gadi mumunyuuqinaa. Maqaan gooftaa kenne Yesuus alfaatu. Gooftaa mootii waaqaaf lafaa maqaa Yesuusiitiin waan nu gargaartee galatoom. Kanaaf obboleeyyan tiyya waan dhaabde carraa kanuu kan ta'eef gooftaa waaqaa lafaa galanni si'ii haa ta'u. Sitti nu gargaartee dhaabdee armaan nu baatte gooftaa Yesuus. Maroo nu gargaartee maroo nu jalatteef mannoo yennaaf sa'aati kan nu kenniteef Waaqayyo waaqa jiraataa guddisee si galateeffadha. Abbaa galanni waaqa lafarraa si qofaaf haa ta'u. Siin gargaaramnee siin dhaabannee siin nama har'aa taaneerra. Siin eeggamneerra gooftaa Yesuus ilma waaqa jiraataa. Maroo nu eegdeef maroo nu jalattee maroo nama har'aa nu godhatteef maroo ulfinna keetii keessa nu dhaabdeef maroo gaarummaa gargaarsa kennu baay'acheef Yesuus Kiristoos ilma waaqa jiraataa maqaa gooftaa maqaa Yesuus hin galanni waaqa lafarraa si qofaaf haa ta'u. Abbaa kiyya siin dhaabanne siin gargaaramne siin nama har'aa taane gargaarsa kee Waaqayyo sitti nu baay'ise eegumsa sitti nu baay'ise gooftaa Yesuus ilma waaqa jiraata. Marroo gargaarsa keetii marroo araara keetii marroo gaarummaa keetii gooftaa Yesuus ilma waaqa jiraata maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiitiin galanni waaqa lafarraa si qofaaf haa ta'u. Obboleeyyan tiyya Waaqayyo waaqarraat naa eebbise araara keessaanii baay'ise gaarummaa keessaanii baay'ise ol waaqarraa isaan gobanya bara jireenya isaanii isaa eebbise humnaaf fuula qulqulluu Waaqayyo waaqarraa isaanii dabale nagaarraa fa'aa eebbarraa fa'aa waaqa isaa eebbise barri jireenya isaanii haa eebbifamu tajaajilli isaanii haa eebbifamu biizinasii isaanii haa eebbifamu Waaqayyo gooftaa ogummaan tataa fuula qulqullichaa maqaa gooftaa Yesuus isaaniif haa dabalamtu. Lafa jiraniif biyya jiranitti maqaa Yesuus Kiristoosiitiin jaallatamanii haa jiraatanii maqaa Yesuusiin lafa jiranitti sodaatamanii haa jiraatanii maqaa Yesuusiin lafa jiraniitiif lafa isaan jiranitti maqaa Yesuusiin marroo isaaniitiif naasuun gooftaa saba isaan jiran gidduutti isaan gubbaatti haa buutu gooftaa naasuun gooftaa sababa isaanii warri isaa jibbu warri isaa ari'achuu barbaadu warri isaa hojjisiifatu mataa isaanii maqaa Yesuusiin sababa isaanii sodaa itti haa buutu naasuu itti haa buutu marroo isaaniitiif waaqarraa waaqa jiraata isaaniif ka'ii dhaabadde marroo isaaniitiif waaqata isaaniif loli marroo isaaniitiif ka'eete waaqayyo isaa waaqa jiraata isaa waliin dhaabadhu humnatti taafuura qulqullichaa irratti taafuura qulqullichaa kaa waaqayyoota isaanii bira dabarse bara jireenya isaanii waaqati eebbise ana mataa kiyyana eebbise obboleeyyaan tiyya eebbise mana isaanii eebbise gaa'ila isaanii eebbise tajaajila isaanii eebbise tajaajila kenna ka guyyaa hadhaa waaqati maqaa gooftaa Yesuus nama Naazreetiitiin keessa qaxxaamure ibiddi waaqarraa dhaloota irratti haa gabbatu. Waaqayyo waaqa jiraata maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiitiin ol waaqarraa dhaloota kana gargaartu gooftaa si kadhadha ol waaqarraa xiqqaa guddaa gargaartu gooftaa Yesuus si kadhadha dhugumaa waaqayyo gooftaa dubbii teetii humna hafuura qulqullichaatiin dhaloota kana kadhaabdu si kadhadha.
hidhaa dhaloota na gubbaa jiru akka hiittu waaqayyos kadhadha abaarsa dhaloota na gubbaa jiru dhaloota irraa akka cabsitu waaqas kadhadha humna kadhannaa jilba kadhannaa akka isaanii kennitu waaqayyos kadhadha haala mijoonni cufaayyuu akka isaanii mijeessitu waaqas kadhadha balbala cufante mara akka isaanii bantu waaqas kadhadha maqaa yesus kiristoosin balbalti tajaajilaa balbalti hojii maqaa gooftaa yesus kiristoos akka isaanii banamtu gooftaas kadhadha maqaa yesus hafuurri jaallatamu akka isaanii kennamu waaqas kadhadha sodaatamuun gooftaa isaan gubbaa waaqayyo dhuguma sodaatamuun isaan gubbatti akka dhuftu waaqas kadhadha simboo addaa akka isaanii kennitu waaqas kadhadha ulfinna addaa akka isaanii kennitu waaqayyos kadhadha obbolootaantii biyya keessa jiran biyya alaa jiran haala hundumaan akka isaan eebbichus kadhadha hojii isaaniitiin ati isaan eebbise tajaajila isaaniitiin ati isaan eebbise maatii isaaniitiin waaqayyo waaqa jiraata ati isaan eebbise fayyaa isaan eebbise jaalala isaa eebbise tokkummaaf walii galtee maqaa yesus kiristoosii ati isaan eebbise waaqaa yesus kiristoosiin lafa dhaqanuuf lafa deema hundatti maqaa yesus ulfinni keessaan faana haa ta'u ayyaanni keessaan haa ta'u gargaarsi keessaan faana haa ta'u hunduma keenya nu gargaare sagantaa guyyaa har'aa sitta kenne hoo maqaa yesus ati keessa qaxxaamurii hojii hojjechuu barbaadde hojjedhu maqaa yesus kiristoos nama naazreeti dinqii hojjechuu barbaaddu hojjedhu seenaa hojjechuu barbaaddu hojjedhu ol waaqarraa nu gargaare araara kennaa baay'ise mana keenyaaf baay'ise biyya teenyaaf baay'ise beeta kiristiyaaniif baay'ise Itoophiyaa biyya teenya maqaa yesus kiristoosii waaqayyo jibbarraa hammeenarraa wal qoqoodissarraa gooftaa dhugumaan wal waraansarraa maqaa yesuusin fayyise Itoophiyaaf nagaa kenni biyya tanaaf nagaa kenni beete kiristiyaaniif nagaa kenni beete kiristiyaaniin nagaa haa argattu tasgabbii haa argattu boqonnaa haa argattu haa forfattu ulfinna keetii haa dhaabattu maqaa yesuus nama naazreetitti ati waaqayyo beete kiristiyaaniif kaa'ii dhaabadhu beete kiristiyaaniif kaa'ii falmadhu beete kiristiyaaniin gooftaa dhuguma ulfinna kee gooftaa gattee akkasiin deemne beete kiristiyaanii gargaare anaan na gargaari mana keenya nu gargaari tokko keenya nu gargaari haala hundumaa nu gargaari marroo nu gargaartee ulfaadhu gooftaa marroo nu dhaabdee mana keetii keessa nu jiraachittee ulfaadhu gooftaa aga daqiiqaa dhumaatti waan nu gargaartee ulfaadhu gooftaa anaaf obboleeyyaan tiyya waan nu gargaarte galatoomi gooftaa waaqa lafarratti galanni si qofaaf haa ta'u aga daqiiqaa dhumaan waliin jira nun dhiisin nun nun gatin ulfinna keessa waaqarraati nu biratti argamu warra balbalti cufa balbala baniif eebba isaanii dachaa godhi isaaniif dabal dhuguma obboleeyyaan tiyya maqaa yesus kiristoos shigiggirii godha jireenya isaanii keessatti shigiggirii ce'umsi haa ta'u maqaa yesus jireenya keenya keessa haalli amma jiru haalli isaaniif mijatin haalli isaatti hin tolin sun maqaa yesus kiristoositiin jireenya isaanii keessaa kutamee jireenya isaanii keessaa ciramee jireenya isaanii keessaa ba'e maqaa yesus kiristoosiin gara lafa isaanii mijatutti gara haala isaanii mijatutti akka isaan geessitu waaqas gadha maqaa yesus kiristoosiin ce'umsa akka ta'u waaqas gadha ce'umsi shigiggiriin akka ta'u waaqas gadha gooftaa tiraanziishinii maqaa akka gaggeeffamu jireenya isaanii keessatti waaqas gadha gooftaa yesus kiristoos nama naazreeti haala isaanii mijanne keessa gara haala mijataatti haala ulfaataa keessaa waaqayyo gara haala tasgabbaa haala eebbaatti abaarsarraa gara eebbaatti gaddarraa gara ulfinnaatti yaaddoorraa gara gammachuutti maqaa yesus kiristoos nama naazreet akka isaan qajeelchitu akka isaan gaggeessitu gooftaa waaqaa lafaas kadhadha maqaa ilma waaqa jiraata maqaa yesus isaan gargaari na gargaari dhalatiyya gargaari ilmaan ta'e na gargaari dhiqqaa kee na gargaari haala hundumaa nu gargaari galanni waaqa lafa rasiifaa ta'u guyyaa kana sitta kenne hoo araara keetiin barata nu dhiisin maqaa yesus kiristoos nama naazreet kadhaateer nuuf dhage aamiin. waaqayyo waaqarraa sinaa eebbisu eebbifamaa jiraadha barri keessa naa eebbifamu tajaajilli keessa naa eebbifamu hojiin keessa maqaa yesus naa eebbifamu guyyaa gaarii keessa naa oolaa.